Akkam jirtu barattoota har'a kan waliin ilaallu Gilgala 4.3 jechuudha. Gilgala 4.3 waliin hojjennaa. Egaa gaafiin jalqabaa maal jedhaa? Mandheen lakkoofsota hundaa yoo ta'e furmaata himoota wal caalmaa armaan gadii barbaadi jedhaa. Egaa asirratti xaa hir'isuu 3 30 irra xiqqaa 82 jedhaa. Xaa hir'isuu 30 irra xiqqaa 82 jedhaa. Kana hojjechuudhaaf maal gochuu qabna? Mandheen lakkoofsota hundaa nuuf kennameera. Gatii xaa barbaanna jechuudha. Gatii xaa yeroo barbaannu hir'isuu 30 yeroo ta'u karaa kana ida'uu 30 godhanna jenneerra. Irra guddaa irra xiqqaa 82dha. Karaa kana ida'uu 30 gooneerra waan ta'eef karaa lamaansaa wal qixa nuuf ta'uu waan qabuuf ida'uu 30 goona jechuudha asiinis. Xaa hir'isuu 30 ida'uu 30 kun meeqa nuuf ta'a? 0 ta'a jechuudha. Gatiin xaa meeqa ta'a jechuudha? Gatiin xaa irra xiqqaa 82 ida'uu 30 meeqadha? 82 ida'uu 30 jenna. 82 ida'uu 30 meeqadha? 2 8 fi 3 meeqadha? 11 jechuudha. Dhibbaaf 12 argannaa jechuudha. Dhibbaaf 12 argannaa jechuudha gatii xaa. Kana jechuun mandheen lakkoofsota hundaa yoo ta'e gatiin xaa dhibbaaf 12 gadi ta'a jechuudha. Kana jechuun 0dhaa jalqabee hanga meeqaatti jechuudha? 0dhaa jalqabee 0, 1, 2, 3 jedhee hanga meeqaattidha jechuudha? Hanga deemee dhibbaaf 12 ga'uttidha jechuudha kan furmaanni isaa. Maaliif xaan irra xiqqaa dhibbaaf 12 jedheera waan ta'eef xaan furmaanni xaa lakkoofsota dhibbaaf 12 gadi jedhameera. Asitti mandheen lakkoofsota hundaa waan ta'eef lakkoofsotni hundaa immoo 0 irraa waan jalqabuuf furmaanni isaa kana ta'a jechuudha. Gaaffii itti aanu yoo ilaallu xaa hir'isuu 32 irra xiqqaa yookiin wal qixa 32 jedha. Xaa hir'isuu 32 irra xiqqaa yookiin wal qixa 32 jedha. Kanas hojjechuudhaaf maal gochuu qabna? Gatii xaa qofaatti baafachuu qabna jechuudha. Xaan hir'isuu 32 jedheera. Hir'isuu 32 kana biraa balleessuu qabna jechuudha. Xaa qofaatti hambifachuuf. Biraa balleessuuf immoo maal goona jechuudha? Ida'uu 32 jenna jechuudha. Irra xiqqaa yookiin wal qixa 32dha. Karaa kanas asiin ida'uu 32 waan gooneerruuf asiinis ida'uu 32 goona jechuudha. Kana yoo goonu maal arganna? Asii hir'isuu 32 ida'uu 32 0 ta'a. Kanaafuu xaan qofaatti nuuf hafa jechuudha. Xaan irra guddaa yookiin irra xiqqaa yookiin wal qixa 32 ida'uu 32 nuuf ta'a. 32 nuuf ta'a. Kanas 32 ida'uu 32 meeqadha? Xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 64 ta'a jechuudha. 32 ida'uu 32. Asitti gatiin xaa maal ta'a jechuudha? Gatiin xaa lakkoofsota 64 gad 64 fi 64 gad ta'an ta'a jechuudha. Asitti garaagarummaan isaanii maal? Gaaffii jalqabaa irratti kan wanta dogoggora hojjennee qabna. Innis maalidha? Asitti irra xiqqaadha jechuudha. Asitti irra xiqqaadha. Kanaafiyyuu hanga 111ttidha malee hanga 112 miti jechuudha. Asitti hanga 111ttidha jechuudha. Asitti irra guddaa yookiin irra xiqqaa yookiin wal qixa waan jedhuuf lakkoofsota hanga 64tti jiran 64 dabalateeti jechuudha. Deebiin isaa 64 dabalateeti jechuudha. Kanaafiyyuu maalidha jechuudha? 0, 1, 2, 3 jedhee hanga meeqaattidha jechuudha? Hanga 64ttidha jechuudha. Kun 64 ni dabalata jechuudha. Kan itti aanu caarratti xaa hir'isuu 0.56 irra guddaa 82 jedha. Xaa hir'isuu 0.56 irra xiqqaa irra guddaa 82 jedha. Kanas furuudhaaf maal goona? 0.56 asiin balleessuu qabna jechuudha. Biraa balleessuudhaaf maal gochuu qabna? Xaa hir'isuu 0.56 isa ture kana ida'uu 0.56tti daballa jechuudha biraa balleessuudhaaf. Irra guddaa 82dha.
Kara kana 0.56 waan itti daballeerruuf kara kanas 0.56 itti dabaluu qabna jechuudha. Michi walgita akka nuuf ta'uuf. Kanaafiyyuu kun 0 nuuf taati xaan qofaatti hafti. Xaan irra guddaa meeqaati jechuudha? 82 ida'uu 0.56 jechuudha. Kanas yeroo idaanu meeqa nuuf ta'a jechuudha gatiin xaa? Irra guddaa 82.56 arganna jechuudha. Kanaafiyyuu lakkoofsonni iddoo xaa bu'uu danda'an meeqaa kaasetti jechuudha? 0 asitti xaan irra guddaa 82.56 jedheera. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsonni iddoo xaa bu'uu danda'an lakkoofsota 82.56 ol ta'anidha jechuudha. Kunis meeqa jechuudha? 83, 84, 85, 86 jedhee itti fufa jechuudha. Itti fufaa jechuudha. Kanadha deebiinsaa. Kan itti aanu xaa ida'uu 41 irra guddaa 45 jedha. Xaa ida'uu 41 irra guddaa 45 jedha. Xaa ida'uu 41 irra guddaa 45 jedha. Kanas yeroo jennu maal goona? Xaa ida'uu 41 jedheera. 41 kana ida'uu waan ta'eef biraa balleessuuf maal goona jechuudha? Hir'isuu 41 jenna jechuudha. Hir'isuu 41 jenna. Irra guddaa 45 jechuudha. Karaa kana hir'isuu 41 waan gooneef karaa mirgaas hir'isuu 41 goona jechuudha. Kanaafiyyuu asitti 41 hir'isuu 41 0 nuuf ta'a. Xaan meeqa nuuf ta'a jechuudha? Irra guddaa 45 hir'isuu 41 ta'a jechuudha. 45 hir'isuu 41 ta'a. 45 hir'isuu 41 jechuun immoo meeqa jechuudha? 45 irraa 41 yeroo hir'isnu 4 arganna jechuudha. Gatiin xaa irra guddaa 4 jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Iddoo xaa lakkoofsonni bu'uu danda'an lakkoofsota 4 ol ta'anidha jechuudha. Isaanis meeqadha? 5, 6, 7, 8 jedhee itti fufaa jechuudha. Deebiinsaa kana ta'a. Furmaanni isaa kana ta'a jechuudha. Kan itti aanu xaa ida'uu 0.3 0 irra guddaa yookiin walqixa 64 jedha. Asitti haa hojjennu. Xaa hir'isuu 0.3 0 irra guddaa yookiin walqixa 64 jedha. Kanas yeroo jennu maal goona? Xaa hir'isuu 0.3 0 nuuf kennameera. Hir'isuu waan ta'eef asitti maal goona jechuudha? Ida'uu goone biraa balleessina jechuudha. 0.3 0 goona. Irra guddaa yookiin walqixa 64 64 irras 0.3 0 itti daballaa jechuudha. Ida'uu 0.3 0 goona jechuudha. Asiis isheen kun 0 nuuf taatiin xaan meeqa ta'a jechuudha? Irra guddaa yookiin walqixa 64 ida'uu 0.3 0 ta'a jechuudha. Kunis meeqa arganna jechuudha gatii ta'a? Irra guddaa yookiin walqixa 64.3 0 arganna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsonni bakka xaa bu'uu danda'an 64.3 tiin ol yookiin 63.3 waliin walqixa kan ta'anidha jechuudha. Kunis 60 meeqadha? 65, 66, 67, 68 akkasumallee 64.3 illee ni hammata jechuudha. 64.3 ni hammata jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. Gaaffiin itti aanu xaa hir'isuu 30 irra guddaa yookiin walqixa 82.3 jedha. Xaa hir'isuu 30 asitti haa hojjennu. Xaa hir'isuu 30 xaa hir'isuu 30 meeqadha? Irra guddaa yookiin walqixa 82 jedha. 82.3 jedha.
Kanas yeroo jennu maal goona jechuudha. Xaa hir'isuu 30 nuuf kennameera. Hir'isuu 30 waan ta'eef ida'uu 30 goonee biraa balleeffanna jechuudha. Irra guddaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 82.3 0 ida'uu 30 goonaa jechuudha. Karaa kanas ida'uu 30 goonaa. Asitti hir'isuu 30 ida'uu 30 meeqadha? 0dha jechuudha. Xaan qofaatti nuuf hafti. Xaan gatiin xaa irra guddaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 82.3 ida'uu 30 taati jechuudha. Kanas yeroo idaanu meeqa nuuf ta'a jechuudha gatiin xaa irra guddaa yookiin wal qixa 82 ida'uu 30 meeqadha? 82.3 82.3 ida'uu 30 gaafa goonu meeqa arganna jechuudha? 3.2 tokko 112.3 ta'a jechuudha. 112.3 arganna jechuudha gatii xaa. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsonni bakka xaa bu'uu danda'an lakkoofsota 112.3dhaan gadi ta'anidha jechuudha. Innis maal jechuudha? 0, 1, 2, 3 jedhee hanga meeqaatti itti fufa jechuudha? Hanga 112.3tti itti fufa jechuudha. Akka kanatti furmaata isaa argachuu dandeenya. Gaaffiin itti aanu xaa hir'isuu 1/2 irra guddaa yookiin wal qixa 1/2 jedha. Xaa hir'isuu 1/2 xaa hir'isuu 1/2 irra guddaa yookiin wal qixa 1/2 jedha. Kanas furuudhaaf maal goona? Xaa hir'isuu 1/2 asitti hir'isuu waan ta'eef ida'uu 1/2tti daballaa jechuudha. 0 akka nuuf ta'uuf ida'uu 1/2 irra guddaa yookiin wal qixa 1/2 asiinis ida'uu 1/2 jenna jechuudha. Ida'uu 1/2 jenna jechuudha. Asii hir'isuu 1/2 ida'uu 1/2 jechuun meeqa jechuudha? 0dha. Gatiin xaa meeqa nuuf ta'a jechuudha? Gatiin xaa irra guddaa yookiin wal qixa 1/2 ida'uu 1/2 nuuf ta'a jechuudha. 1/2 ida'uu 1/2 jechuun immoo meeqa jechuudha gatiin xaa? Gatiin xaa irra guddaa yookiin wal qixa 1dha jechuudha. Yeroo kun walitti daanu deebiin isaa 1 nuuf ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Bakka xaa bu'uu lakkoofsonni danda'an lakkoofsota hundaa keessaati meeqa jechuudha? 1 kaasee lakkoofsota 1 ol jiranidha jechuudha. Tokkos ni hammata. 1, 2, 3, 4 jedhee itti fufaa jechuudha. Akka kanatti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Har'a kan jiru xaa ida'uu 1/2 irra guddaa 1/2 jedha. Xaa ida'uu 1/2 irra guddaa 1/2 jedha. Kanas yeroo furru xaa ida'uu 1/2 yoo ta'e maal goona jechuudha asitti? Hir'isuu goona jechuudha. Hir'isuu 1/2 maaliif? Kun ida'uu waan ta'eef. Irra guddaa 1/2 asiinis hir'isuu 1/2 jenna jechuudha. Kanas yeroo hojjennu isheen kun 0 nuuf taate xaan meeqa arganna jechuudha? Irra guddaa 1/2 hir'isuu 1/2 meeqadha? 0 nuuf ta'a jechuudha. 0dha. Asitti lakkoofsonni bakka xaa bu'uu danda'an meeqa kaasetti jechuudha? 0 hin hammatan jechuudha. Irra guddaa waan jedhuuf meeqa kaasee ta'a jechuudha? 1 kaasee 1, 2, 3, 4, 5 jedhee itti fufaa jechuudha. Lakkoofsi bakka xaa bu'uu danda'u. Akka kanatti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu xaa ida'uu 22 irra guddaa 45 irra xiqqaa 45 jedha. Xaa ida'uu 22 irra xiqqaa 45 jedha. Irra xiqqaa 45 jedha. Kanas yeroo jennu maal goona? Xaa ida'uu 22 hir'isuu 22 goona jechuudha. Ida'uu waan ta'eef asitti irra xiqqaa 45dha. Karaa kanas hir'isuu 22 goona jechuudha. Kun 0 nuuf taate xaan meeqa taati jechuudha? Gatiin xaa irra xiqqaa 45 hir'isuu 22 nuuf taate jechuudha. 45 hir'isuu 22 nuuf taate. 45 hir'isuu 22 jechuun immoo meeqa jechuudha? 45 hir'isuu 22 yeroo jennu
5 hir'isuu 2 3dha. 4 hir'isuu 2 2 23 nuuf taati jechuudha. Gatiin ta'a irra xiqqaa 23 nuuf taati jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsonni bakka xaa bu'uu danda'an lakkoofsota 23dhaan gadi ta'an jechuudha. Isaanis 0, 1, 2, 3 jedhee hanga meeqaatti itti fufa jechuudha? Hanga 22tti itti fufa jechuudha. 23 hin hammatu jechuudha. Akka kanatti hojjechuu ni dandeenya. Kan har'aa asuma irratti dhaabna. Kutaa itti gaaffii lammaffaa kan hojjennu ta'a jechuudha. Hagasitti chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun akkasuma hiriyoota keessaniif qooduu viidiyoon yeroo gadhiisnu akka isin qaqqabuuf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti nu barreessaa jenna. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik godhaa. Galatoomaa.